Hello, akkam jirtanii ogeessonni fayyaa buufataalee godina Harargee Bahaa jala jirtan hundi keessan. Guyyaa har'aa kana leenjii EPHCG haala kamiin onlaayinii leenjii xumurree sartifikeetas fudhachuu dandeenya waan jedhu. Keessattuu egaa wanti qabatamuu qabu hunda caalaa dhaabbilee fayyaa irratti yaala qulqullina qabu. Ogeessi sadarkaa kamiyyuu jiru hundumtuu jechuudha. Sadarkaa walitti dhiyeenya qabu yookaan sadarkaa tokko ta'een jechuu hin danda'amu yoo sirnaan qajeelfama yaala kilinikaalaa kana yoo fayyadamne jechuudha. EPHCG kan yoo fayyadamne tajaajilli nuti kenninu ogummaa garaa garaanis ta'u waan wal fakkaatu kennuu dandeenya jechaadha. Kun immoo rakkoolee keessattuu itti quufinsa maamilaa jechuunis dhukkubsataa gara keenya dhufu dabalu keessatti ogeessi illee waan gargaaruu qabu hunda bifa gargaaruu danda'uun akkaataa itti tajaajiluu danda'u hundumaa kennuun ni danda'ama waan ta'eef leenjiin kun yeroo garaa garaatti karaa adda addaa kennuuf yaalamaa ture jechuudha. Ogeessonni lama sadarkaa buufataarraa filatamanii daayirekteeraa fi ogeessi OPD irra jiru sadarkaa naannoo fi sadarkaa godinaattis leenjii fudhatanii isaan immoo sadarkaa dhaabbilee fayyaa isaaniitti akka leenjisaniif tattaaffii hedduun godhamaa ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee rakkooleen hanga ammaatti nu mudatan inni leenjiin kun kennamaa turus bifa guutuu ta'een bakka adda addaatti kennamaa hin turre akkaatuma qaama leenjii gad bu'e meetiin garaagarummaa qaba jechuudha. Warri leenjii xumures sartifikeeta argachuu hin dandeenye sadarkaa sanitti warri sartifikeeta kana uumanii itti fayyadamuuf chaappuma buufata isaaniitiin kaa'achuu yaalan hedduutu jira. Haa ta'uyyuu malee inni sun ogummaa ofii keessattuu laayisensii ofii haaromsachuu keessatti nama fayyadu jechuudha. Amma garuu karaa e-learningii kana kallattiin yoo leenjii kana fudhanne sartifikeeta mataasaa danda'e argannee inni sun immoo CU 15 kan qabu fudhachuu dandeenya jechaadha. Wanti guddaan ogeessi sadarkaa dhaabbilee fayyaa keenyatti tajaajila kennu hundumtuu karaa kanaa fi kana qofaan akka kennuuf jechuudha. Namoonni kanaan kennuu hin dandeenye gara fuulduraatti tarkaanfiin adda addaa jiraachuu danda'a. Hunda caalaa garuu tajaajila qulqulluu kennuudhaaf qajeelfama kana fayyadamuun murteessaadha jechuudha. Kanaaf egaa namni haaluma keessa jiruun yeroo isaatti fayyadamee akkaataatti leenjuu danda'u leenjii qulqullina dhaba sadarkaa dhaabbilee fayyaatti kennamaa ture kana fooyyessuuf ministeerri fayyaa federaalaa akka waliigalaatti karaa dijitaalaa e-learning jedhamu kana akka namni leenjii sartifikeeta fudhatee ittiin tajaajila kennu of e-learningii kana qopheesse jechuudha. Kanaaf egaa haala kamiin e-learningii kana seennee fayyadamuu dandeenyaa waan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Inni tokko inni wanti akka yaadaatti qabatamuu qabu leenjii kana leenji'uudhaaf ofuma keenya yoo leenjinanii xumurra jenne hin danda'amu jechaadha. Maaliif hin danda'amu? Yeroo keessa seentan wantoonni garaa garaa sartifikeeta fudhachuuf nama fayyadan pilaatfoormii sana nama ofii leenji'uun hin ta'u jechuudha. Kanaaf maali kan barbaachisu? Sadarkaa godinaatti namni ogeessota dhaabbilee fayyaa irraatii maqaa galchee paaswoordii kennee fi paaswoordii kanaan seenanii xumuruu qabu jechaadha. Egaa leenjii kana keessatti yeroo garaa garaatti adeemsi keessa darbuu qabnu ni jira. Kanaaf jalqaba irratti akkamitti gara pilaatfoormii e-learningii Ministry of Health kanaa seenuu dandeenya waan jedhu walumaan ilaalaa deemna jechuudha.
Jalqaba namni waan barbaade fayyadamuu danda'a jechaadha. Dirqama kompiitara ta'uu hin qabu. Yoo barbaade bilbila harkaa isaatiin seenuu danda'a. Yoo barbaade taabileetii harkaa qabuutiin wantoota androoyidii akka waliigalaatti intarneet access gochuu dandeenyu fayyadamnee kana hojjechuu dandeenya jechaadha. Kanaaf adeemsa kamiitiin jalqaba gara pilaatfoormii kanatti seennee argachuu dandeenya waan jedhu tokko tokkoon waliin ilaalaa deemna jechuudha.